Darano ti dulani kalesso kaman awala jakse gaye dugan ina boganu Yerono ti motolle rakosa rakodate Yerono ti motolle rakosa rakodate Recha ti dulane dugan batte dibite Recha ti dulane dugan batte Lido Rida Imran waye I'm so sorry. Yene konjo. Enquanto tabakshing yene konjo. Imran Didiye anu sinjala da gift wana share dofte baganagan dofte habibati baganagan no yekden ya wan ofi analuf Watching Nagajinne, Warri Nagajinne, Inji Nagajinne. Sifan arsi ya ruhi galatomi Shananintume Dashananimure Udashana Salati Jalala Walimbule Kandarafindapane Manaf Supunyate Undumatento Tutafirativate Sabagara Balatu Sabagara Galana Oromo Lamikia Kotare Chabana Aisha alaba kona kenya chikisa Fanny Famita Romonturu fire Babaredani Ishulina Pakata what case are redani Kuya Dara Dubri Jadalan Wadi Serbo Kuya Garana Mate what we also Namninjuru share Gadatu Garomina Garoma Jabefana Rechi Reganya Waka Galasofan Hantura Batia Pomoko Pogia Aralena Bodi Sabada La Chogia Aralena Bodi Sabada La Chogia
ያ ማለት deemsichi isiniif galataanaan تعالي البسي هذا بينا أنا ما حبيبتي تيبينا هذا منو تعرفينه منو namni jiru maaliif garuu maaltu jira walaloo abbichuudhaaf qophaa'etu bal'inaan jira sha sirba أول هلا qamar yesuuf kanattuu natti tole akkan qophii koo gara biraa keessa seenuu na taasise waan ta'eef dhaggeeffadhaa mallisuma sanaaf isin affeeraa baay'ee natti tolee jira sirbisaa kun jedhu amma namni baay'eetutti namni hin jiru walaloo wallaa akka ajaa'ibaa isin fudhadhee dhufe garuu asirratti namni hin jiru hin dubbisu dheengaddas qophii wayii irratti walaloochi fudhadhee deeme namni dhabame jennaan walaloo akka kana qophaa'ee nama amma kana irratti hin dubbise jedhe fudhadhee galee har'allee namni hin jiraatu ta'e fudhadheen deebi'aa jechuudha sheer godhaa miseenjarii waan argeerraan namaaf fira waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne nagaya biyyis nagaya oromiyaanis nagaya itoophiyaanis nagaya afrikaanis nagaya alhamdulillah dasanani mure udasana jalati jalala waliin bulee kandaraaf hindaaffanne amaanaaf subbuu nyaate yoo kana uffattee malee si qorraa beekte sabagaraa bal'atu sabagaraa galaanaa oromoo lammii kiyyaa kottu irreecha banaa waami tokko banadhu
Obsi tikko. Tikko si obsi. Oh, obsi cuf. Cuf. Bantal. Obsi. Buna baye jira ixaana aarsi. Jabanaan kee meerre? Gadi mul'atu gadi bus. Aywa. Qoosi gara buna abbaa Jimma abbaa Jifaariin nu dhufee dabbifannee kaane. Sagara kana Satan. Amma buna dhugna. Amma namni dhufutti buna dhuga. Walaloon isinii qophaa'ee jira. Abbichuu koo jedha beektanii. Irreecha mana keessa gara baanyootti irreeffachuu deemaa jira. Wallahi manuma koon jira. Wallahi esallee jaazaan baane. Manuma koo bakka hojii. Namni jiru amma nama kuma fidda nuti walaloon abiyyuun dubbifamu wallahi. Sheer godhaati nama fidda. Abbichuun koo. Qalbiin akka kanaan jiru bara. Yaaroo yaa galbi. Itayaan mul'ata jedhame. Ma namni jiru akkamitti wallahi walalu akka ajaa'ibaatti isinii qophaa'etu jira. Bismillah. Ijoolleen arraba dhedheerattano. Warri arrabaaf dhuftanii bilookii isin godhee jennaan deemtanii beektanii. በጣም ነው የምወዳችሁ ወላሂ ሁላችሁንም እሲን እንጃለዳ በጣም ወዳችኋለሁ I love you so much all the Ethiopian people okay እሲን እንጃለዳ በጣም ነው የምወዳችሁ አመነም ንፉቲ ወላሂ ወለሎችን እንዲቡፋሙ እንዴ ያብቹ እኮ ነው ወለሎና አብቹ አከሚት ሆ ቆሳ ነከፈናን ጅሩ አከሚት ወለሎና አመከና ማለት ዱፋን ጅሩ ነው ጅሬ ታሉ ሽረቡ ጋዋ والله 18 months ago intruder black mask backpack tied her up Dale garmane goni warwane aliro akkam yawin barakana namangal tu dubbin abbichu kuni dema yo lefta wallahi waladon abbichu kuno basraው ስለሚደነቅ ማለት ነው ወጂ ዛት እንኳን ፋፋሙ ይፈመና ጎዳቲ ararake kabanake nubusiatime
da madami cabse anu sifan bita anu erome ka cabsa marra ko qabanni si ko fa cabsa adu ino chals bismillah namni jiru bar wallahi qalladani walalon abi akamitti isim bashannani sisu dufne wano fi farfachu dufne akamitti namna kana jalati dubbifna jechu sher goda dunya batabata o sana kana jiru isam farsu fi bar obbo gudda farsu obbo gudda farsu wante tosi suraisa lesh ejana masodata namni jurka atta dibashan ngunne bar kesande ma ummata batabata fida kotta iya dabarsa nama fida kosana ka kanan juru dura fira kenya ayulala bana gati sormo dambalatto kenya ngire pachuna da kenya صح يهبل ايه يا قلدي نو جرينا ميتي كوبي اباين نو فدي ديبسي كرات كاباتو كرات للجو oso dubbannu nama fida waye nama daddabala fida so jannu herisa demtane wala riyacho egaltane mo waye nay maye anadufu af bado si hon qoda shatal jate terfen rabbi sida fadiso bagana yedani Dr. Abiy kum nama marate Abiy kan koti bar obbalesa fon diga lafe hidda wante fnan jala da wabratif jarsa qaba hasa batabbat barbadina hasa batibiti basso minamini kolba minamini batabbatina jarsa qaba nabiyin kan jala diga ko hidda ko fon ko lafe ko wante sini galera amma nama marate rasina marachu bo bismillah astaghfirullah sini haman ke sana marachu amaratu bo عايش انت نام رمان وبي سكون دبي وانت وان ببريدا دا برساجرا ابيچو كان انجالدو ان وانو في كوتي كونو ارغدير غلانا غرم سان انا ولا لو سنف دبسو ديمو فني رايان نوفر ان شاء الله والله راي سنين نافر حتى غمچو ان قبوفي بتن وري موجولين غافو من ودلغا ديبيتوتي انجتن من جيكوتي جران بكر براندي بيكتني ويا الفيايه غراولا لو سينو داف امني هم ما كان مستغفر الله العظيم توب اليك انا ما كان مو وري الربابافت وري اشانغوليتي انغرينا تيرغتو وري ارغتنو سنين جالت سنين رفسو ستيتني مو على كل حال ولا لونكو أبتشو جرا تاني ولا لتي أبتشو جرا الناس أبا كلك أجال لا وركي هركاك أبنا يكون الرافع ساجل نروحي عادي عشان نزلي تحت شنو ما في ما شو اسمه وشوفي تسجلي يفهمه هوجي دام نتي بالبلا دبسه كايسين اسرت ديسيتن يفهم بالبلا نتسينشي نوف كلتا مالغونا قدام ركزا دبيكتني وجي قدامات وكسي قدام ما كي سربي سنا باسو جرا دوينو غدا انيتنا عرب ساجرا يفهم ابيتو ددا ولا لوتي متدرين ساجچو
abbaa kallaqa jaalalaa warqii arkaa qabna xiqqoo irraan faarsaa sagaleef yaadaaniin ol qabee lallisaa dhugaa jirtu himeen qomoo qabbaneessaa yaadalloo roggaasee diina garaaraasaa qomoo xiqqumasi gurranaaf ergisaa abiyya abbaa biyyaa dooktara jaalalaa diinni xiqqumallee hin dhokatu jalaa sanyii oromtichaa hangafa balbalaa ormi kan akka kee argachuuf kajeelaa ormi akka kan akka kee argachuuf kajeelaa waaqni tolcheedhuma si uume ganamaa yaa abbaa jaalalaa abbaa walqixxummaa gabrummaa buqqiftee fiddee bilisummaa gara laafessa koo jaallata hundumaa saba keetiif jettee seentee badii cimaa silaa akkam jedhee gocha kee madaala beekaa fi wallaalaa ija tokkoon laala qomoo miti ormaaf kan qabu jaalalaa gabrummaa balleessuuf hundeedhaan buqqiftee dhukkubsataa meeqa hara galfachiiftee sheer namni jiru beektanii isa wal dhabeellee waliin nagoomsitee saba kan kee ormii maqaa xureessitee hojiidhaan dursitee diina faalleessitee gaafa biyyii rakkoo bakki hundi rasaasaa dinni si ajjeesuuf gadi qabee hasaasaa waaquma abdattee tarsiimoo kee baasaa ciminaan hojjattee kaayyoo kee fullaasaa haquma waan qabduuf cabsitee mataasaa diina kan kee sodaattee tokkuman dhokanne roorroof gidiraa mataa gadin qabanne garaadhaaf bitamtee saba keen daganne ati goota keenya waaqatu nuuf kenne barrisuun waan darbee salphuma fakkaata diinni si nyaachuudhaaf afaan isaa banataa ati kaayyoo keetiif baafattee offataa nama dhugaaf deemu waaqatu eeggataa jaalalli kee nama hunda keessaa margee firiillee godhatee ol ka'ee dagaagee diinni sodaa kan kee bakka jiru gogee nurraa qabda diinaa nu gubuuf carraaqe isa firii nyaatee agadaan moqorqu jireenya ofiitiif mirga namaa mulqu qaawwa milkaa'inaa waaqni siif hasaaqu gaafa qabsoo kaatu mana kee dagattee qomoo kan kee gaarii rasaasaaf kennite harka kan kee qullaa tarsiimoo baafattee sodaa tokko malee fuuldura dhaabbattee kaayyoo gocha diinaa hundumaa mormitee gargaarsa waaqaatiin diina injifatte itti beekta duruu tarsiimoo adeemsa kan ijaan hin agarre qoree marga keessaa isa mul'atullee sanyii waraabessaa waaqarra balali'uus kan akkaarraa geessaa tokko kan hin hafne googsitee hundeessaa dhugaa haa dubbannu waa hedduu taajjabee diinni nu keessatti hundee gadi dhaabee mataa saba kootii rasaasaan gadi qabee ulee gaafa sanii har'a maaliif dhabee abiyyiin ol baanaan dhukkubaan gaggabee beeqeessaa ayyee aangoon qaba jedhee takkaa gadi hin ciisu tuutallee diinota osoo hundeen raasuu sodaa tokko malee kan hin qabne naasuu beekumsa kanarraa waaqni si haa badhaasu gaarummaan abiy waliin falmisiisu oromoo ta'uunsaa diina immoo fafaa sanyii gootaa ta'uun fuula irraa ifa ammallee naman qabdanu garuu walaloo kana fakkaatu siniif tola dubbisaa jira gaarummaan abiyyii waliin falmisiisu oromoon ta'uunsaa diinaaf immoo fafaa sanyii gootaa ta'uun fuula irraa ifa duraa fi duubaa keerraa raajiitu mul'ata hegeree jireenyaaf si abdata sabni si abdata jajjabee keetii fi waaqni siif kadhata yoo tole hammaates dhiigni dhiigaaf kaata mummeen erga dhufee jijjiirama fide mataa rakkinootaa meeqa nurraa qadaade
sabaaf kaayyoo tolchee diina garaa waadee mummeen aangoo keerraa meeqatu adoode dhufaa bidura addaan faffacaanee humna osoo qabnu nama koflaa taanee lagaa fi gandatti illee addaan qoqqoodamne biyya keenya irratti kumaatamaan dhumne amma barri tollaan yaadaanis tokkomne tola waaqa irraa diina hinjifanne galatanuuf tole mummeen ministeeraa saba isaaf dhiisee ormaafu toleera hedduutti dadhabee deemsa karaa dheeraa ammas hajabaatu barri nuuf toleera abbichuun maal jedhe kan diina sakaale qomoofis ormaa gaarii ole saba keenya duraan wal argaa wallaale walitti qabamee mataa diina caale gaafa abbichuun duraa daalattiin hin turre masaraa mootillee ijaanuu hin agarre olaantummaan diinaa achitti gabbarree dachii abbaa keenyaaf dhaloota daraarree achuma keessatti ijaan wal agarre duris agarreerraa maal akka taane galanni kan waaqaa kan abiyyiin nuuf kenne osoo beekaa qabnu kumaatamaan dhumne sirna nama nyaataaf hirree jabaa taane bineensa hin beekamneen allaattiin nyaatamne saba guddaa kana walirraa fagaanne bara kana keessaa mataan wal funaanne abbichuun nuuf jedhee hedduu of dhamaase sirna gitaa bittaa kararraa nu maksee warra saba miidhuu kaayyoo jaraa cabsee quufa jaraa keessaa waan qabuun agabsee kaayyoo kufee kaasee ifatti mul'ise abiyyiin faarsuudhaaf jechatu na hanqata dafiitii hojjedhu qomoon si abdata dubaanis si utubee waaqa siif kadhata hamtuu dhufuu mara sirraa deebifata homaa hin sodaatin sabni kee ka'eera qeerroon miliyoonaan si faana dhaabbata diina kee sodaatee hin maqin karaarraa warra si hammaatu nutu siif habaara ilkaan diina jalaa waaqni si baraara akkuma hojii keetii diina kukuffisi gadi galtuuf badduu hundee ishee buqqisi tokko kan hin hafin biyyarraa fageessi garaa laafessa koo qomoo gammachiisi caba jaarraa meeqa aragalfachiisi tarsiimoo kee gaarii fidi agarsiisi kaayyoof misooma kee biyyaafis diriirsi hundee mirga namaa hunda wal qixxeessi saba guddaa keessaa ganamaan dhalattee beekumsaa fi obsaan waa maraan badhaatee jaalala biyyaatiif aarsaa meeqa taate ofiif gadi jettee saba kee ol kaaftee abbichuu abdii sabaa baga keenya taate yeroo si yaadadhu gammachuu guddaadha midhagaa bareedaa ilma abbaa gadaa biyya kee guddiftee carraa gaarii qabda baga nuu badhaaftee waaqni kennaa addaa erga abbichuun dhufee jaalalatu margee kan duraan jaallates hedduu of wareege walqixxummaan namaa biqilee dagaage tokkummaa uffatee jaalala immoo dhugee ammas onnaaf jiraadhu caalaatti guddadhu Itoophiyaa miti addunyaan mul'adhu saba kee gargaari waan yaaddes argadhu kaayyoo saba dhugoomsi mul'ata argadhu akka arraageessaa barumaan jiraadhu fakkaataa keetiinis harka wal qabadhu gaarii of fadhuuti tortuu boraafadhu
gaarii ofadhuuti toltuu boraafadhu mirga namaa hin tuqin mirga namaa hin tuqnu abiyyiin dhageenya sirnumaan falmannee biyya abbaa keenya ormaafis halaafu jiruun wal dandeenya sabni koo hammaatee orma qubachiisa abiyyi fakkeenya oromoota keessa abiyyi fakkeenya oromoota keessa oromoota sorry ilaalchaaf jaalalaa hunda wal qixxeessaa seenaa keenya duraa ol qabee addeessaa abbichuun as ba'ee hedduu nu gargaare abbichuun as ba'ee hedduu nu gargaare hadda Itoophiyaa sabootaan ijaare hadda Itoophiyaa sabootaan ijaare galatooma akkanatti jirra amma sirba abbichuu shah sinif goona sanaan booda yaada keessa fudhanna waan jiru badini jiraate walaloo koo keessatti jechuudha badiinis yoo jiraate waan gaariinis yoo jiraate ilaalcha keessaniin barbaada amma sirba abbichuu shah sinii godhee kayetan sanaan booda invite qeebala jechuudha abbichuu yaada keessan illee nan fudha abbichuu sukaran baisin Abbichuko, Abbichuko, Hidagako, Abbichuko, Kamsako, share adunya bata-bata adunya wadenga Abbichuko, Anta wata, anta jagna, yano nehe, belsidina. Abbichu naga, tay naga. Abbichu naga, tay naga. Abbichuko,
torbeedhaan walaloo isiniif qopheessina akka kanatti shaashaa isin goona jechuudha fataa zanaa malee ciqiciqiin zilliziin arrabaa ምናምን ganda keenya badee jira አንተ ወጣት አንተ ጀግና ያኖኔ በርስጠኛ አብቹ ነጋ አብቹ ነጋ ተይ ነጋ ተይ ነጋ አብቹ ነጋ አብቹ ነጋ ተይ ነጋ ተይ ነጋ aye amma invite nama tokko waan barbaadan yaada keessan furate waan barbaadan faarsuu dandeessan waan barbaadan jaallachuu dandeessan waan barbaadan dubbachuu dandeessani arraba qofatu jiru invite ergadha baay'ee galatoomaa isinillee na hordofuu keessaniif isin yaadee dhufee isin bashannanuu dhufee sichitti torbee keessa al tokko qophii adda addaa isiniif finnaa akka baacuu akka mammaaksa akka waan barbaadan jechuudha walaloo waan hundaan walii wajjin jirra walirraa baduun hin jiru atta eessa deemne biyya jiraanne asiraan biyya ormaa jiraanne bakka hundaa yoo jiraanne jechuudha kottu bay indiyaane sammuu doofaa quciisoo peejaachin sir maqamate yelam doofaa iqqamatan peejaachin sir nama nagaa qofa barbaada ijoolleen yaada qabdanu barbaadan invite gaafachuu dandeessan tokko ergadha invite ergadha isin galcha aziza neski ne yoo shamarran gadi baane abbichuun faarsani abbichuu kan nuti jaallanuuf onne keenya dhiiga keenya foon keenya lafee keenya waan jaalannuuf wayye qeerroo sikimoo Mukhtar obsisin Aziza si ferge ture lamnaam ብቻ ነው የምሰጠው ለሰኝዋንኮ ስንን ጃለዳ ሀቢባቲ ያ ሩዊ ያ ገልቢ ቤስት ላቭ ፕሮፋይሊንግ ቀብዷት ሲሉማ ዩስ 666 ተውኖልቱ ኦከቴ ጆለና ኦከቴ ነማረብስቱ 666 ጀረምቲ ቤክተኔ 666 ባንተ አምናሉ ጀና ይርገሲ በደብተረ በኔ برمسات سد سلسة سدست بانتي عمنا له أبيتشو نجاتي نجا عايشة شتته مبراتي نراج شوفي حتى الدكانة كيس يروني سنير جمالي في فول I am so sorry كروسي جموسي فرقة أنا مو إسا ريفون تناجده أيوة دكانة كيس تاي إذا كيس نسيل لا جتشولاد نما نجيبو نما نجعل توار دامبا سوبر بادا دكانة كيس تا والله كان سنجال لدو تارجتاني كروسي جمو سين أيه أتلي networking I don't know عايشة بريانغا تيمتي ما وان السلام عليكم بريد جمع ورحمة الله وبركاته دي فما بكويتين جرا كاميرا كي يشوفها أنا بيتجيتي يادا سيمبيك أبشر سيمولالو قال تومي ولا لينكو هدو نطلعتوري وانت كسيمو فدا wanni si himu fadu manama wahi amadura wae Dr. Abiy Ahmed kanarratti arkeetiin nama lama qofaaf hime inshallah khayri da amma sanan khayri da kesan natti ummata gurra dhaabe jiru kana kesan dubbate dishi no wan khayrit sanifini mudem oromo ya inshallah amin oromo akabaratu fini mudema namni garin Abiy Ahmed amara namni garin Abiy Ahmed marreda namni garin Abiy Ahmed oromo fitu jira wan jacha jiran raayini wan kana fi manama na hiiqu fi dema warra jaarsoti Abiy Ahmed warra jaarso jetti jaarso ikasa kesan sitti ma wal kesan wali dubbanani akasi sanifu manamni ni nanarke manama garte shekotille tiragafachu dandeisu manama bareda mashallah alhamdulillah abiyin kuni huccu lafa afeti huccu in beitami huccu eyen huccu lafa afeti huccu tana keeysatti garte namni khuni akanatti selfie gale yoxaw garte hirira galani wa buusa jiran sela aye
amma abiyyiilleen armataa eegu jira amaarotilleen achi cinaa kana teessee eegaa jirti. Ayyee. Amma yeroo kana abiyyiin kun ijoollee xiqqoo nama gartee miskiinaa ni jiraami nama miskiina amma fakkeenya nama miskiina jechuun nama gartee waanidha ulamaa inaatti gaafadhu jeetiin si carraa si kannu fadha. Gisa kana amma hoggu namni waan kana wanni kun waan akka maallaqa ta'e waan akka wayi namu harkaa qabee keessa darbu jira huccuu tun afaa jirti huccuu tana irra darbu jira amaarotti achi teessee Anusi fanika bekte, anusi fanika korojo sagutu rasulullah yunu korojo abbichu darbera janne qasa murtesene bekte. Amma giza kana amaarotin huccuu tana oggu jarri waan rabbuusee bite fudhachuudhaaf kursirraa olu taalan beeyte oggu isaan achirraa olu taalan abiyyin duruu utaalee lat godhe huccuu waliin maree qonyarra kayyate. Wow. Viva abbichu. Waan ajaa'iba waan wallahi sunnaallee salaatee ol ka'ee huccuu tana Mashallah. wali qabee abiyyin duudarra kayyate akkasitti cinaacharraan itti garagalee lafa laalee jarri amma aaran akkana lafatu nuti akkamitti abiyyin eduma nuti huccuu tana achi keessa eegu jirru akkamitti nu jalaa fuudhee jedhanii isaanii wallolaa jiru abiyyiidhaa huccuu waliin maratee ceekurra kayyatee akkana garagalee duudatti garagaleen arke manaama khayriiti. Khayriidha beektee? Injifateera mo'ateera beekte amma manaamni akkuma tatteetti garuu manaamni keemu wallahi khayriidha amma bilbilee maatii asoofsisaati abshir. Yaa naa gaafadhu sinja amma kun waltaa jiran argaraa jirta Oromoo waltaatee jirti Oromoo walii galtee jirti walii gallaan alaa galuu naman dhibdu warroottiin Oromoo tahee asirra bahee Abiyyi Ahmad Oromoo miti Abiyyi Ahmad maarree miti joo Abiyyi Ahmad ilma Oromooti arraas boruus Oromummaa ati namaa kan nuun dandeessu Oromummaa ati namarraa fudhachuu hin dandeessu si gala Oromummaan dhalootaa alhamdulillahi Oromoorraa dhalanne ani waan hin harkarraa nama haga Abiyyi Ahmad takka Oromoodhaa laacollotu nu mana garree dhugaan siimaan maaliif namtichi kun nama hayyu nama waan laala waan jedhe geessami haasaasaarra waan jedhe Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa biyya tana bulchu Raashiyaa deemeeti Raashiyaarraa waa baratee dhufee biyya tana bulchee je. Akkas. Mallas Zeenaa namtichi kun ni beekaa jechuu jira kana. Mallas Zeenaa gaafa biyya tana bulchu Lumnaan Momaarree deemeeti achirraa baratee dhufee biyya tana bulchee je. Laal. Saniifuu je. Jarattiifuu humaan goone jarattiin biyya alaa deemtee namarraa dhuftee gorsa namaatiin biyya tana bulchuu dhuftee humaan goonee fi anillee waan biyya alaa deemee namarraa gorsa fudhadhuun qabu gorsi kiyya Oromoo tana keessa jira. Oromoo tana keessaayin gaddeebi'ee nama wal marachiisee xiyyaas fidee akkasitti Oromiyaa tana karaa fuulduraa deemaa waan ofi nageessa osoo rabbiin jechuudha. Amantaas ta'e akka amma Oromummaa abbaan fedhe sitti kenne abbaan fedhe sirraa fudhachuu barbaadu kana osoo gara amantaatiin dhufanii amantaa keenya nurraa fuudhanii nurraa mulqan ta'e silaa wal finneerra beektee. Alhamdulillah Oromummaa abbaan fedhe sitti kenne abbaan fedhe yoo ati waan tokko dubbatte yaada kee faalleessu ta'e Oromoo miti ilma Minilik ilma Jilbi ilma Ebilu waan wallahi ani yeroo tokko kophaa koo taa'ee maal jedhasti fakkaata akka namni Oromummaa kana namarraa mulquu barbaadu osoo gara amantaa keenyaa dhufee akka kana nuun jedhe sila ummanni Jimmaa nama tokko wajjin hin jiraatu beektee waa'ee osoo amantaas ta'e akka kana namarraa fudhatu ta'e amma namni maqaa yeroo sitti kennu yoo ati federaalawaa deemtee ummata kee gargaartee baasee wajjin dhaabbattee illee Habashaa jala seene Habashaa ta'e Habashaa gargaaruu eegale bonna akkaataa deemsumti keenyaa kun namaan galu beektee. Waan akkasii maa dhagee waan akkasii maa Oromoon maal jettee makmaaktee beektaa oguu makmaaktu namni hattuun nama biraa namanu ifiif waan hatuu jechaa laal haasii galooti ifiif waan hatuu jechaa nama biraa namanu nama wayiitii jaanii jaartiin beektaami intaloo fuudhee intaloon jaartiin isaa jalaa sokkite beektee waa siibaa hoggu sokkituu tana galchinaa mucayyoo tana gurbaa kanaa galchinaa jedhanii wali qabamanii gartee muka jalatti yookaan gartee odaa jalatti. Gize kana namtichi nama aylii qabu nama hedduu aylii qabu lafa utaalee maal jebeeyta namni jaartii fuudhee hin qabne akka heera naan murree je laa garte. Embeeku kaawaa isaa. Siigala saniifuu warri amma ilmaan Minilik ilmaan maarratti isin jahuun isaaniitu Oromoo miti yoo DNA godhan haasii galuudha. Isaaniitu Oromoo miti lafa Jimmaa jechuun lafa gartee ambiyoonni keessa ejjetee
eebbisee namni shari'aa islaamaallee namni islaamaa afaan keessaa fuutana barachuu qaba. Ambiyoonni Oromiyaa tana keessaa eebbisee eessatti gartee waan akkanaa tana barachuu qaba namni Oromoodha. Oromoon hedduu booda jirra waa'ee barnootaa tanatti amma booda carraa gartee wal barachuudhaan wal dhaga'uudhaan ni harkannee abdii qabna. Saniifuu abiyyiin moo'ee abiyyi amma dabree jira fatanaayi warri ala kana lolus dantuma isaaniitiif lolanii ammoo akka tokkotti abiyyi ceeguu ni dandeessa. Lakkii abiyyi waan kana nuu godhu qabdaa jedhanii itti himachuun kuni mirga isaaniiti. Itti himachuun qeequun waan ofiitti dallantaa beektaa amma fakkeenyaaf namni kunis qeeqnis arrabni addaani beektee namni abbaasaa amma fakkeenyaaf nama abbaasaa afaan qabriitti arrabsu faantu jira beektee nama akka kana akkamitti wajjiniin jiraachuu dandeessaa. Ani wallahi abiyyi akka fedhan arrabsuu danda'u. Haadha isaa qabrii keessatti tuquu hin danda'anu, abbaa isaa qabrii keessatti tuquu hin danda'anu. Abbaan gurbaatu aangoo qabatee aangoo keessa deemaa jira, abbaa maaltu galchi? Haadha maaltu galchi? Namni abbaa ofii jaallatu akkamitti abbaa namaa qabrii keessatti arrabsa? Beektee nama akka kanaa wajjin tokkoomtee deemuu jechuun an baay'ee natti dhaga'ama beektee. Waan akkasii waasima akkasitti dhagamne waasima dhaggeeffadhu. Wanni inni siimu maali? Islaama tahe, waaqeffataa tahe, phentee tahe, warra irrichi aadaa Oromooti kana jedhu tahe, namni yoo haadha nama arrabse haadhuma isaa arrabsu jira. Haasi galot. Yoo obboleettii nama arrabse obboleettuma ta'e arrabsu jira. Yoo obboleessa nama arrabsite obboleessa kee arrabsu jirta. Waan kana ilmaan Oromoodhaati galuu qaba. Oromoon hogguu nama arrabse afaan Oromoo nama arrabsuudhaan hin taru. Oromoon tokko Oromummaa waliin itti dhalane. Ati kannuu hin dandeessu, ati dhorkuu hin dandeessu. Waasi gaafadha. Waan leencoo lataa waan jedhe geesse dhiyootan haasaa wayii namtitti amartiitti takka irratti ol baasee yoo dhageesse illee beeku. Waan jenne geesse? Madammar jechuun maal jechuudha jettee gaafattee bar leencoo. Madammar kanaafu ani hin beekuu jeen madammar jechuun kun annaan galu jeen waan ta'e gartee an afaan amaaraa kan illee hedduu hin danda'u. Madammar kun naan ta'u madammar kun mataan isaa akka masqalaa dhaabbataa jira. Namtichi kun laal haasawaan ummata kana dhawa akkasin lafa laalte namtichi laal haasawaan dhalaa jira. Madammar jechuun masqalaa miti jeen laal akka maali madammar jechuun maali masqalaa miti akka masqalaati. Saniifu ida'amuu jechuudha bar. Akka hidaamuuti akkana jettanii hin yaadinaadha. Edoo Oromiyaa keessa namni dhumu jiru edoo Oromoon akkana jirtu. Abiyyiin karaa isinii gadhiisee madammar jennaan tuuja akkanatti gartee baaftanii alatti hin bahinaadha. Waan jau achi keessa dhaama dabarseef Oromoon dur makmaaksaan waa himti makmaaksaan waa arrabsiti malee akkuma zamana gartee ilmaan Tigree kanatti asirra urbaatee hor ilma maarreedha ilma miriyyoo ilma mittikashoo ilma kuni warri zamana Tigree dhalate keessaafuu zamana 15 16 warri kanaa kuni humata kan beeku irra laalin maaliif nama haadha abbaani madarasaan geessin kaada abbaan humaatti nimin kaada abbaan waan barsiisin kaada abbaan sodaa rabbiin barsiisin kaada abbaan sodaa namaan barsiisin namni yoo haadhatee sodaatte haadha namaallee sodaatte akkasuma akkasii akkasii wallahi kabajje obboleettii namaallee ni kabajja yoo kutaa kee kabajje kutaa biraallee ni kabajja yoo kutaa kee hin kabajne kutaa biraallee ni kabajju warra as jala deddeemee rabbi haa qajeelchu jennee du'aa goonaaf nuti akka shari'aa islaamaatitti kabajjeen arrabsinu. Baay'ee si galateeffadhaa beektee jechattiin si galateeffadhuun qabu abjuun ati argite illee akka ati keessi kee abiyyiin deeggartuuf abiyyiin haqaan jaallattuuf itti dhimmite waan isaa yaadduuf abjuu kana sitti mul'isuu danda'e beektee kanaafuu inshaallah abjuun kee khayriidhaa hiika isaa immoo gara keessaatiin moota kee kan gaggaafatte. Naa gaafadhaa hayyee akkas godhi waan goona inshaallah akkasii nagaanaatu. Baay'ee si galateeffadhaa jiraatu. Hedduu. Anillee baay'ee si jaalladha kabajaa waan. Ayah negara. Agak. Bo keroguma. Welcome to America jate. Intalit jim Kenya toko ikman. Kesa bektu. Keroguma kotu me toko erga abbe. Kata si ade yung mulatu ati. Najala badde jirta wanati. Namo wa najala fasifudate mitire. Bakka deemte kana nangalu. Keroguma kanafu abbichu ያለም ምርጫ መደመር ብቻ እንደተባለው ያለም ምርጫ አብቹ ደገሩ ቆፍ ምንም ጭቅጭቅ ንዝንስ አባሳ ሀደሳ ቀብሪሳ ማልሳ ጣው ምናምን መሳደብ አያስፈልግም። እውነቴን ነው የምላችሁ።
በእጅ ያለ ምን እንደ መዳብ ይቆጠራል ነው ምናምን ይጀዱ በየክተን የሮማ ማከኑ ዋን ስልከ እሱ መንገዱን ለቀቅ ቢያረግላችሁ ኦርዳ ነው የሚገባለን እያንዳንዳችን እውነቴን ነው ማለት ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅርታ አበይ አይ ሀጂ ነጋዳ ከንኮ አሸፋሪ والله كيا ما نقول في سبتنا كيا أنا ما بر نما مسكين أنا ما دوغا دبته يا كي ساقله كلام غلطي فچو بربادا كيا ورمو سنيور مو ما مكان سالله Kayaknya jalan dan nama bayi apa juga itu? nama miskin nama gari kakanati gurban song gize unda duga dubbata wani duga arti nama de garature gurbichi miskin nama mashallah rabbi sarra jallatu amin ati ome mal jatta wala loko dubbise way dhaggeeffatte turte dhaggeeffadheera wala loon kee simbareeda mashallah injena mo bijannin yeroo sana dura dhaggeeffataan ture gedduudhaan bahe deebi'e yeroo mucaan ammaan ragadummoo na kolfisiisee si haasaa isaattis hedduun itti gammade baay'ee namatti tola walaloon kan kee baay'ee nama himata ishii baay'ee nama gammachiisa akka kanaa itti nuufuuf hin jedha bareeddaniirtu haadhaan booda beekte torbee keessaa al tokko waan tokko fudhannee waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu waan aadaa keenyaa amma fakkeenyaaf waan akka haddooyyee garuulee waa'ee akka ammoo tarii ammallee tarii waa'ee baqa ooma aadaa keenya mul'isu kana ilaali abiyyi deeggaru ish ushaa muxxee astagfirullah yaa rabbi sabrii nu kenna yaa rabbi nu sabbarti Komentiin dubbisi warri komentii booda kana ilma gadi dhiifamani wallahi maqaa rabbi ijoolleen komentii yoo dubbisi warra siddistinatti fakkaata yaaboo auzu billah wajjin baala gatama yookaan amma komentii nama dubbifan jechaadha baay'ee isaa nama eenyu godha ajandaa waa biraa dhiisee tanan komentii dhiisee ajandaa biraatti galaannu gizee hunda wannan feesbuuk irratti ijoolleedhaan wal lolu komentii ilaaleetanii waan ansi dhabayeef dhiiseen waa biraa na haasofsiisu sana kanaaf wannaan komentii dubbisiin komentii dubbiseen commenting keessa kooti beekte commenting kana dubbisuudhaan jaaladha balee baran bakka kennu namni anarra nama sodaachuma uuzu billah sila qaatanii fi kana miti Facebook addunyaa kanarraa balleessee wajjin bad wallahi inni kun kana maashaallah waa'ee commenting warri commenting kun namni sida osoo wal kabaje namni haasaan kan kee yoonni ta'uu fi dhiisee ba'uu qaba malee nama dhiisee ba'uu yoona jibbee addunyaa gadhiisuu sema laaki isa fudhateen galuu mee nama namni kadhatee na hordofi namni hundaan nama jedhe jalaa fi daboo way bunanaa dhaabaa jedhe waan madheen bunanaa gomaa jedhe waan madhe maaltu jara kadhateen jannaan dhufee na arrabsi an wanni na asgarramu ana namni tokko ofiif dhufee adii nama gaafata ofiif dhufee laayikii tuqa dhufee immoo ofiif nama arrabsa namni kun jechaa dhokuu ka'e nama arrabsu yoo namni maqaa namaa dha'ee baasee arrabsuu namni wallaale namni kanaafu utuu ijoollee warri koomentii ilmaan koomentii of kabajaa yoo isinii ta'uu dide dhiisaa maayee fiqir katama wallahi jimmaa የፍቅር ከተማ thank you so much bakka taayitil ol ka'e galatoomii galata guddaa qabdaan siin jedhaan egaa qeerroo keenya asofnu atamme waa'ee hadhadooyyee garuulee naa qopheessi torbeessa dhufuutti yaa hadhadooyyee garuulee galuun ooltuun boyinaa isa jalan jarri keenya asi online irratti fuutee gudinu gochuu jirtaati wala kabajnu manumatti gallee gaafa jaartii manatti siifinnu yaa hadhadooyyee garuulee galuun ooltuun boyinaa waa'ee kana faan wal gurmeessaa gaafa fuuchuufan deema wal gurmeessaa gaafa fuudha kooti akkas jettu biyyatti mulluudhaan nu fuutee jennaa eenyutu barrii keerra gayaa fi laayiviidhaan fuudhaafani amma qophaa'eera qophii fixeera kanaaf wennaan sirba isa kana gaafasitti ijoollee warra bebeekte anamma waan akkanaa badaa hedduun beeku ijoollee warri bebeekan si jala jiru kanaaf wennaan jecha wal gurmeessaa gaafa cidha kooti irra jammarra ammoo tarii ammallee tarii bakka ooma aadaa keenya keessa jijjiiru gadi finnee gaggabaabsine shormiidhaan finnee usgawwaa jedhaa tokko dhufe astagfirullah a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim warra kamanta a'udhu billah wallahi ijoolleen koomentii waa biraa saafuun barreessa waa biraa danda'anii saafan gowwaa horii waan akkasii saafu shaytaanir rajiim
Xiree duraan rammanne gana siifan tamaam duraan wal beektanii jette bar warra intinaati nuti beektee warra faamilii pilaasiit anaaf qeerroon jechuun anna akkasitti isinin jedha amma qophii adda addaatu isiniif dhiyaata arraba minaaminiif eenyummaa namarraa mulquu waan gochuu waan arge bakka hin qabnuuf nuti ammaan booda of beeksisuu aadaa beeksisuu nama hojii irra jiru hojii isaa deeggaruu isa gargaaru nama muka dhaabu buna dhaabuuf buna saaggoomuu fi maal jechuu wajjin bakka akkasitti limaat no misoomatti jirra ammaan booda oduudhaaf yeroo hin qabnu nuuf kolchaa warri oduudhaaf asirra fiffiigdanu maqaa namaa balleessuu maqaa namaa eenyummaa namaa mulquu maal jechuudha warri asirra faffacaatanii warkaawuti isiniin jennee jira wajjin isin baasu ammaan booda misoomatti jijjiirree jira jechuudha FB kana misoomni aynaa baay'ee qaba misooma yeroo isiniin jedhanu biqiltuu dhaabuu qofa miti qeerroo sitti bilbilanii haraam alaykum kala rakkoon qabu طيب ركوتو كونغو جوال مرة تير ركوتو كونغو سجلي سالكينا إرجع تاتي كونغو kanaafuu ani ijoollee warri noor dhufaaritan warri koomentiidha nama rabsitan ofirraa namarraa qusadhaa namni kana achi an akka kootti jechaadha wallaahi lafee keessan caccabsee isin arrabsuu wallaallee beekaan isin dhiisee isinii sabaraa nama narrabsina yoon isinii ta'uu dide fooloo keessan jinnii keessan fudhaa galaan isiniin jedha feesbuukiin kan koo inni duraanii bishaan dhuge hin gubate ani isinin biloogne ijoolleen tokko ni biloogte minaami warri jedhaa irtan ofumaaf biloogamee baddeen kanaafuu ennaan jechaadha yuutuubii kan koos yuutuubii qeerroo guumaa atis goote tabilille yuutuubii koo yuutuubii qabda kan koo ati gaafa wala harki taraa ol dhiqaa kan koo foloo guutetta daffaar godheera kan kee zamaanan godheeti ana wala kan godhe ana yuutuubni nama kudhaniin jiru hin godhen kan kee galatoomi kalaas amma kan kee dhaqeen maaligaa maalin godha taraadha daboo sanyoo baasanii amma dhaqeen foloo qeerroo malee Laawwannaan ijoollee biraa affeeriiti aadaa keenya waan akkasii waan akka aadaa keenya waan amma dhaartu kana irratti jajjabaadhaa wal jajjabeessaa. Amma waa'ee aadaa keenya inshaallah torbeedhaan biyya bilbilee haaloo aadaa keenya keessaa waan akkamitti amma fakkeenya ateeteen maal waa hunda jechuudha. Kana hunda finnee Munir kana saffeerii kuno Munir dhufeera qeerroo Oromiyaa kana mucaa miskiinaanis ijoolleen argee kun baay'ee isaa jechuudha ijoollee dhugaa irratti dubbatanudha gisee hunda jechaadha gurbaan nama baay'is gurbaan argeeti ijoolleen jarre kun qaqashtiidha ijoollee warra dhugaa dubbatan dhugaa dubbattee namni jaase hordofuu wayya dhugaa dubbatanii namni kun meeqa nama ilaale nama hordofuurra waan akkasiiti. Thank you ulfaadhu bilillee keessa jiraadhuun siin jedha hedduu galatoomne. Ayyee keessaan na yaadachiisi kee waa'ee yuutuubii keeti qaayidaan koo qalbiin qabu. Bormoo dhuftee anfoloo na goota. Hojii kee beeka. Yalla bye. Imperpereen jidduu kana waa. Ayyee. Lidiyaa yenee qoonjoo taallesh iski አንዳንድ ጻፊልኝ qeerroo oromiyaa lidiyaa iski ሺህ ዓመታት ነው ዓለም 9 ናት ወላሂ በሸነና ጅባዲሳ እኙማ ነማ ምልቁዲሳ ወልጃለዳሚ ረቢን ጃለለኑ ፋከኑ ቄሮ ሮሚያ ሜሴኒ ቄሮ ጉማቱ ቄሮ ሮሚያ አፈሪና አንጀሌ ትዛዝ ከበላይ ነው እሰጅታ ቄሮ ሮሚያ ሊዶ ባቴ Errecha gaaffii qaba ismoo wala sheroobe nama narrabsini waan of yaan nama narrabsu nama na arrabsuuf iyyuu waan arraba isaa qeerroo oromiyaa Hello. Hello. Salam alaikum. Hello. Allah nagamu. Qeerroo Oromiyaa. Munir. Nageessu. Bay deebii mee.
Munir bay debi. Welcome. Ana fusinin jade zira. Kero Romia. Yo sin hat warra daddoye garule galuno tumboynae warra kanarra namanu yimuhi kasaf malif akka jadamu yom akka jadamu jolle no ibsu dandeessan tokko tokko barreessa shamarran keenya keessa. Daddoye garule galuno tumboynae. Tigist Habibti gali kara koma ni qaba Habibti. Free media no. Sagaleen injiru. Finfinne ya Finfinne. Finfinne. Kero Romia. Finfinne ya Finfinne. Kero Romia. Kanabi baga umman gammadana jira kanarra aanu keenya fi kanuma oromummaa fi sabboonummaa godhatti dhagaamee fi sirbe waan baay'ee waan ibsu baay'ee hin qabu. Oromiyaa haasaa ala keessaa dhageessanu haasaa Oromiyaa keessa Finfinnee irraa dhaggeeffattu adda baafadhaa kun asin miidiyaa hordofaa asin televezyiinii irraa ni adda baafannaa maal goonu tiin gooftiin jedhanii abbaanii maanaa Finfinnee. Finfinnee ya Finfinnee. Artistoota yookiin immoo faarfattoota Qeerroo Oromiyaa sanyii dagaa doone maqichaan natti tole wallahi isin beeku mee bayi deebii waa'ee irreecha Oromoo kanarratti waa'ee aadaa Oromoo Qeerroo Oromiyaas. Halo, baga gammadde. Baga wani gammanne akkami. Akkam nagaa. Nagaa jiruun akkam nanaa dhufu. Bareeda. Baga nagaa baga naafeeroo keetti baay'ee galatoomi. Ara qeerroo Jimmaa nu boonsite dhugaa himuudhaaf ani kutaa 11 keessa jechuun kun gandummaa naan hin jeen ani Jimmaa miti garuu Oromoodha. Jimmaas Oromoo arra akka godina Jimmaatti nama akka qeerroo Jimmaa yeroo ani waggaan eegaan daladhee fi arma jidduu akka qeerroo Jimmaa na boonsen jiru guyyaarraan tana maaliif naan jedhi dura asoo gara wantaan seenne galatoomi baay'ee kabajaa baay'ee si jaalladha ayyee ammaan inni beektaa namni tokko gizeen Jimma faarsus ani Oromummaan faarsinu waan biraati miti. Alaabaa xiqqii alaabaa bilisummaa Oromoo namni tokkoffaadhaan hundumminaan Finfinnee fidee ol xiqqoo jiru ijoollee Jimmaa. Akkasitti uffatanii rafani. Yaa baraa. Akkasi dhugaa walii haa himnu. Ani amma fakkeenyaaf Oromoo Jimmaaf dhaladheetiin jira. Itti yoo ittiin dhalannee Jimmaaf dhaladhee Oromoodha. Itti dhalachuufi jira ni beektaa? Ani Jimmaaf hin dhaladhe yoo ittiin dhalannee illee. Oromoo Jimmaan saniif faaruu sirrii ani yeroo federaalii achitti namarraa fuudhaa xiqiin akkanaa osoo jirtu namni parsantii 80 alaabaa. Ayyee. Natti bilbilanii arbeekaati bar istiidhaa bar. Istiidhaa beekaa bilbilanii arnatti. Xiiqiidha faarsiyaati immoo xiiqiin cittoo caalaa ofti jedhee Oromoon. Ani akka kutaa 11 keessaa namni na gammachiise har'a ijoollee Jimmaati bakka. Waa hedduullee haasa'uu fedhu. Maaliif federaaliinis shimallisiis as bahee alaabaa kana hin qabatinaa nafxanyaan gama duubaatiin bar Finfinnee alaabaan tun seente jechuun kaayoon jaarraa abbaa gadaatii fi kaayoon Finfinneetti wal agarra alaabaa kana dhaabnan sani nafxanyaan gama duubaarraa shimallisii fi abiyyi dhugaa walii himnu son sodaa qaban. Ani har'a xiqqii san soo diila san jiruu federaalii miilaan kibba keessa guraagee keessa. Duani le ana sheedo wallahi baay'ee na gammachiisa ta abbaa gadaa gaafa mallasuun namni si dhorku hin jiru ta abbaa gadaa teenya gaafa mallasuu teenya namni irraa mulqu hin jiru ta abbaa gadaa arragi ta adda bilisummaa namni hin godhanne
nama adda bilisummaa cinatti qabatee deemne kuni anaaf xiqiin jaam. Kuni sodaatummaa wallaalummaadhaan jira. Wallahi Baay'ee galatooma. sodaatan ganda keenya dhalachuu dhiisiti ganda keenya irra dabarfanne yeroo inkwaan ardii irra dhiisiti ayyaaraan dhufee sodaatan ganda keenya irraa akka zoor jedheen dabarfanne beekte. Kanumatu beekte ragaadha. Dhugaa. Hagaan dubbadha gaafaan isin qeeqos isinumaan qeeqaan hin sodaadhu garuu Mirga guutuu kutaa Harargee irraa jalqabi kutaa hunda laaleetiin jira namni tokkoffarratti lakkoofsa tokkoffarratti gaafa xiqqii gaafa federaalaa fi wanti ilaa funyaanitti hidhatee kellaa cufarratti eegu namni alaabaa adda bilisummaa Oromoo xiqqiitti deemaa jiru ijoollee Jimmaati. Tanaarra seenaa waggaa 150 galmeessa. Dhugaa dubbachuudhaaf irracha bara kanarratti wallahi xiiqii keessa galanii. Jimmarraa kaasanii alaabaa ganda keessa akka aanaatti bakki jarri alaabaa abbaa gadaaf alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakki hin fannifamin ani maatiin koo irracha hin deeggaran garuu foollee irracha kana nagaa eegan keessa alana maatii kootu hirmaate dursanii Finfinnee keessa qaata galan jechuudha. Waa'ee irratti akka waa'ee irrachaa hin deeggaran amma isaan hin deeggaran garuu dhiigii keessa yeroo duuti sirreerrattuu ni duuta. Kas warra foollee keessa lakkaa'amee irracha kana daangaa eegsisuudhaaf Jimmarraa Finfinnee torbee ga'anii jiru erga galan jechuudha. Bakka irrachaa kana sirreessuuf waan eegamu dhiiqii keessa galanii Biliilee warri maali maqaan isaa alaabaa abbaa gadaa footoo kaasee gizee poost godhu baay'ee naara maaliif nan jee Tabbaa gadaatu bargaafa mallasuu dhorkaan turre bar dhugaa waliif himnu teenya tuni seeraanii murtaawee jira caffeenuu nu murteessitee waajjira mootummaa gubbarrattu birmirsamaa jira arra garuu xiqiin alaabaa kuno beeksa Jimmaan keessatti daa'ima saayikilii amma dhageessaa Muniir daa'ima saayikilii ooftutu alaabaa adda bilisummaa Oromoo warri baajaajii warri maali kana xiiqii keessa jeegaaniiru jechuudha. Magaalaan keenya akka jiru masaraa mootirraa kaasee hanga gaaroo jettamu bakka ganda keessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa abbaa gadaatiif faayamee akkanaan fedhaan akkana malee baruu fedhuu akka fedha haa buusu viidiyoo ODP haa buusu guyyaa takkichaa keenya Addis Ababaa keessa addunyaan guutuutti ni haalaaltu akka Doohaatti nu agarteessanitti alaabaan deessa kana balleessuudhaaf illee kottee duudaan sochootee maal jetteetti garuu qeerroo namni tokko karaa alaabaa abaa'oo qabanne nama alaabaa abaa'oo addabaabaayii isarratti hin goone na poostiin godhin gaafa mallassuu abbaa gadaa hayyamamtee jirti lammata ajandaa biraa deena haa galatoo kana na yaadachiisee anu yaadanne ture na yaadachiise beekte anu yaadanne waan beekte yeroo tokko noorummanumaa kaate hayammanuma keessaa kaa jedhan abbaan Jifaar silaa anumatu waan kana kaasee ummataaf waan kana na yaadachuu qabsoota hedduu qabdan as baatanii himuu qabdan akka Musbaa'oo Shamshadduunfaan jira akka abbaa humaa geeraa jira abbaa humaa geeraati jira akka Musbaa'oo Shamshadduuti jira akka qabsoota adda addaan Jimmarraa hedduun beekaa garuu isinii dubbanne as baatu badhaa warra Oromoodhaaf qabsaa'e. Qabna bara ijoollee tokkummaan humnaa. Abiyyi nurraa dhiisaati abiyyi osoo boonummaan qabaanne abiyyi caalu meeqaa jira Jimma keessa as baatu badhaa. Abbichuu jechuun barree warra qubee jenereeshinii warra dur ganda keenya keessa amma aanaa maannoo godina Jimmaa keessa aanaa sigimoo warra gandatti sana tinnishuu Eeltiraa jedhee maqaatti moggaafameetu leencota meeqatu achi keessa jira jarallee wallahi bakka dhalootaa kaafne hanga seenaa hanga Musbaa'oo Shamshaddiin ammee namni hedduun beeku abbaa humaa geeraa namni hedduun beeku as baatanii dubbachuu qabdan. Amma waa'ee irreechaatti haa deebi'u galatooma qeeroon Jimmaati waa'ee irreechaatti haa deebinu. Irreecha ani irreechallee dhiyoo tana adda baasuudhaaf wantajii ani nama akka guyyaa arraan tana waa'ee irreechaatii fi waa'ee oromummaa ibsuudhaaf. Dagaa doonee faatiru ijoolleen mee babarreessaa ijoolleen keenya gootota keenya warra duraan dhuman. Waa'ee irreechaa irratti maasha Allah rabbiin egaa jara anassaru jannaan nagaadhaan haa uffalanuu diinni sigaa akkuma kana kan natti alaatu qawwee kana amma nama diidamsiimuusa
Anuu si fi atiin beektu ana barri qoradheetiin jira dhaabbu gisuma takka sakandii takka neegi. Ayyee. Namni wayii bililleen kolfinii wayii fan jedhi naan jedhe Saalim Umar. Waan ati naan jetteef booddee dhufee keessaatti gaafatta. Haadha waan ishqii qabuuf keessaan gammadee waan jiruuf. Okay. Zallaqaa Sigimoo fa'aa jira. Taakka barreessi Zallaqaa Sigimoo. Maayee. Raggaasaa Jimmaa. Ayyee. Musbaa'uu Shamshaddiin. Ayyee. Abbaa Geeraa Humaa Afurii. Abdurazaaq Shani. Qaban. Ayyee. Himadhu. Itti bilbilan ammallee. Dagaa Doonee. Ayyee. Okay, Dagaa Doonee. Dagaa Doonee. Beekaa siisaa be amma. Jaa. Dagaa Doonee Musbaa'uu Shamshaddiin Raggaasaa Jimmaa. Okay, dhaabbadhu sifine. Abbaa Umar Geeraa. Badruu. Ayyee. Meeqaa sii lakkaawe amma jeenota Jimmaa. Afur naa lakkooftee jiru. Torba moo saddeetii si yoo lakkaa'e bar. Dagaa Doonee Musbaa'uu Shamshaddiin Raggaasaa. Erki sadii. Zallaqaa Sigimoo. Saddeetiin siime saddeet. Saddeetiin siime. Dagaa Doonee jee bar. Zallaqaa Sigimoo jee Raggaasaa Jimmaa jee. Musbaa Shamshadduun jee. Abdurazaaq jee. Bakka gisee biraan narraa barreeffatta ana seenaa qoradheetiin jiraatti. No, anu beekaa bara anuuf biraa bar seenaa qaba. Waa hundaaf inshallah. Kana fidee asirratti dubbachuun kee ani wallahi jecha itti ibsadhu si qabu kabajaa guddaan si qaba. Aslan ani ummata Facebooka kanarraa gadi akkasitti isiniitu seenaa keessan dhokeesse. No, seenaan keenya seenaa keessan isiniif dhokeesse. Seenaan keenya amma namoonni yeroo waa'ee Jimmaa ta'e abbaan Jifaar maal godhan maal qabtaan warra muka bunaarraa kuftanii duutan faannuun jedhan jiru. Ati kana dhimma biraati. Dhiisi Jimmaa dhiisi abbaan Jifaar amma walumaan si yaame kanaa seenaa isaanii yoom irraa dubbatta waan isaan hojjetan waan qabsoota kanaa dhiisi warra amma dhihoottu warra dhihoo kanaa yoom irraa dubbattan. San dhiisi addunyaa beekaa. Amma waan tokko himaa. Amma waa'ee ammaan booda wajjin koo maal akka ta'e beektaa? Aadaan kan keenya amma fakkeenyaaf yeroo fuudhaaf heerumaa jira, yeroo dubartiin deessuu jira, yeroo dubartiin tokko heerumtumaatiin dubartii wanti jarri yeroo isin deemtu gadda jiraatti ibsatantu jira. Yeroo ateetee jennaan wanti uummanni dubartoonni keenya yookaan haadholiin keenya kabajanu jira. Waqtii sana keessa aadaan keenya waan adda addaatu jira beektee Jimmaan keessatti. Kana finne goonee uummata keenyaaf aadaa kana ibsina. Uummanni fe'u. Ammoo aadaan keenya barmiidhiliki hedduu nurraa balleesse amma nuti bakka itti irreeffannu qabna Harargeenis. Bakka irreechaa ni qabna Harargeen. Irreechaa bakka dhufnee itti du'aa itti goonu gadaan sadeen ilmaan Harargee sadeen gadaa sadeen midhilikiin nurraa fudhate. Waan dhoysunuu miti waan if duraadhaaf haqa keenya waan numma lama 100 fi wayi 90 nurraa fuudhee bakka san cufa deebifachuu qabna. Identity jechuun eenyummaa keenya nurraa dhabamsiisee jira. Kan keenya bari dhageessa Muniir kan keenya bari waan baay'ee nu jalaan tuqne. Ummata kana akka inni ittiin kaaneef sossobata beektuu hundinni. Minilikis ta'e ammaa kuni ummata Jimmaatti badaatti itti bubbuu beekti qabeenya isaati. Maaliif ummanni kun gaafa inni itti ka'ee gandumti Jimmaa kun waan inni an akkan dhageetti yeroo sana hin dhalanne dhufa kanaaf. Garuu ummata kana ittiin buutu gaafa tuttuqee itti kaanaan ummanni kun itti kaanaan akka galaanaa waan irraa deebisuu qabnee fi tooftaadhumaan itti bubu'ee deebi'a malee akkana bakka biraa kana
mee qabeenyaa isaas waan itti seenaa isaa ibsatu kanas waan baay'eetti hin buune. Tokkoffaa abbaan Jifaaris tooftaadhaan itti deeman. Kanaafuu waan tooftaanis waanuma tokko. Bakka humna si'oolii tokko tooftaadhaan dabarsuun rakkoon qabu san ati waan tokko du'urra siyaasaadhaan mohuun kunu istirateejii takka kunu bakka waan mohomuu dandeessu tokko nama xiyyitii kuma dhibba lamaa kuma dhibba sadii si fidate ati harka qullaa maal godhuu dandeessa siyaasaadhaan kun dhumaan jaamu kun jeenummaadha. Akkasii egaa Muniir yaada keetiif galatoomii baay'eetti galateeffadhaa mee nama lamman tokko kennee dalagaa qaba boofani. Akkasiiti baay'ee galatoomii. Seenaa ijoollee jimmaata qabsaa'oota alaabaa tanaaf qabatanii wareegaman as bahaa dubbadhaa. Ammallee jira bal tokko jaallataan lammii artisti jaallataa lammiillee isa warra durii dhiisiti. Ijoollee amma sana artistoota wantira waa'ee alaabaa kana yeroo jettu na yaadachi. Ijoolleen keenya baay'ee jijjiiru ammallee qubeen generation. Kan alaabaa kana dhimmanii ittiin hojjetaa jiran ammallee jiru. Nuti beekte waan rabbiin al tokko ol fuudhee namni gad deebisu. Muniir keenya. Haile Sillaasee booda abbaa Iffaarsaa gabbaati boo. Namu Iffaarsaa sidis qabsoo alaabaa tanaaf waan nama meeqaatti wareegame akkasitti Iffaarsaa gabbaa akkasi malee ta'u. Haile Sillaasee booda abbaa Iffaarsaa abbaan biyya tokko akkas nan jeeti. Iffaarsaati akkanatti bahaati dagaa dooneeti seenaa isaa dubbadha. Musbaa Shamshaddiin akkasitti dubbadha. Raggaasaa Jimmaa dubbadha. Haanee Sigmoo dubbadha akkasitti as wareegama qaalii ammaatti miidiyaa asbaa dubbadha. Miidiyaan biyyaan walii gaara kooka waa'ee seenaa jira silumaa hin dhokfamee malee seenaa jira. Galatoomii chaansii daba biraatiif kennime obsa abdii kana naqime. Obsa abdii kana naqi nageetti galatti. Akkas. Obsa abdii jirta? Leencoo kootti seenime. Tokko naaf barreessi. Yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, mata bargaajine kan waaqni nu kenne, ansarraa fagaatuun nama taane Finfinnee. Zulal sergee jira. Sen Zulal abaa jira. Warra ganda keessan keessaa alaabaa kanaaf jedhanii wareegaman diina barbadeessan kana maqaa lamman tokko dhooftan. Alo. Salaam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaana dhufu ka waan uffii. Baga nagaan na eegde akkam jirta? Nagaa alhamdulillah jirta. Fayyaa kooti galata rabbii. Ayyee reefu dhuftee moo siluma jalqabaa eegaltee nama dhufaa turte? Reefuun dhufaa waan si ajaa'ibu dalagaa keessan ture deemuma kanan dhufe. Tiin gooftiin jedhanii pirezidaanti Maammeen egaa walaloo waa'ee abbichuu wayii dubbisee ummataaf raabsinee kaane. Lammata immoo waa'ee dhuma gootota Jimmaaf minaamin jedhee Muniiriin wajjin illee dubbataa turre. Egaa waa'ee dhuma aadaa keenya beeksisuu mee waa'ee aadaa Jimmaa keessaa yeroo fuudhaaf heerumaa mana intalaatii waan jedhamu tokko beektaa mee lamman tokko irraa buuftaa? Dura waa'ee aadaa sana osoo hin dhaqne waa'ee gootota Jimmaarraa waan tokko si kaasuu barbaada. Yeroo baay'ee kan dhukkuba natti ta'ee waraqaa wayiillee kan yeroo darbe bara 2016 barreeffamee lafa ture toora intarneetii kan irratti achumaan fuudhee waraqaa irratti barreesse waraqaa fuula lamaa fi walakkaa waan akkasiin lafaa qaba waa'ee Jimmaa jaaldagaa dooneetiin wal qabate
Waa'ee jaaldagaadhoonee onnee kiyyarraa walaleesseen fixuu barreesseen fixuu dhukkuba natti ta'e amma guyyaarraa wanne osoo nyaadhu na qallisu waanuma sanaati jedhee yaadarra caalaatti sii galee. Ayyee. Jaaldagaadhoonee jechuun nama eenyuufillee bara 1983 dhaqee dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti makamee hanga bara 1987 keessa ture. Bara 1987 akka carraa ta'e baatii soomaa keessa guyyaa tokko boqonnaadhaaf galee osoo mana jiru waraana diinaatiin marfame. Waraanni diinaa kun yeroo jalqaba dhufe akkuma kanaan itti seenee haa ta'u immoo bakkeedha gaafa itti dhufe obboleettiin isaa tokko kan argitee itti muudhaaf turte achumaan waraana sanaan marfamtee qabamte. Manuma sana keessatti dhaqanii itti seenanii innis akkuma sila ta'aa turetti rasaasa isaatti qamadate wal dhahuutti seenanii toora sa'aatii 3 akka biyya keenyaatti toora sa'aatii 3 keessa ta'a. Yeroo akkasii kana gaa maalan sitti jaal kunis gaa nama eenyuufillee gadi hin jenne goota mudhii ribuu fi akkasuma ijji isaallee ija leencaati. Soonsa jechuun ni danda'ama kan ilaalee waanuma hundayyuu idduu danda'udha. Gaafa kana adeemsa waan tasa hin dagatamne keessaa kophaa isaati mana sana keessa kan inni jiru. Kophaa isaa mana kana keessa taa'ee osoo lola kana irratti tutaaleen diinotaa itti marsanii waraana cimaatu mana kana keessa jira jechuudhaan gara caasaa mootummaarraa waraana kan biraa dabalatanii gaafa kana waraanni garuu takkitti dhuma isaatii mana keessa jira malee namni biraan jiru. Nama biraa yoo dabalatanis isaan ittuma dhahanii innis ittuma dhukaasuu ittuma seenee lolli isaa fi tutaalee diinaa gidduu lola sa'aatii 5tu deemsifame jechuudha. Ganama sa'aatii 2 kaasee hanga guyyaa sa'aatii 7 zuurii salaata gidduutti deemsifame. Amma kana hundumayyuu isaan akka sarootaatti walirra naqaa ture. Ofii isaatti garuu waan taane harka bitaaf mirgaan dhukaasaa ture. Haati isaa kan lubbuudhaan turte nuuf himaa turte. Jaartiin isaa ijoollee obboleettiin isaa gaafa sana jirtullee nuuf himaa turte waan kanarratti. Kana keessaa dagaan dhaadannaan inni jedhu tokko saboonni Oromoo naannoo kana jirtan natti dirmadha. Ammoo rasaasa kana harkaa fuutanii diinaan dha'uu keessanii miti kan hin jedhu. An har'a duuti koo geessetti akkan du'u kaleessa galgalan argee ture abjuudhaan adduuti kiyya geessetti kaayyoo kiyya kana ba'aaf lixatti kaaba kibbatti Oromoo fi Oromiyaa wal fakkeessanii kaayyoo kiyya kana osoo hin sharafin osoo nyaattanii hin dhugin akka galmaan geessan abdii guddaan qaba jedhee gaafa kana gaafa inni du'ee mana kana keessatti du'ee tutaalee diinotaa 1000 lakkaa'aman achi keessatti barbadeesse kanneen 100 lakkaa'aman immoo achi keessatti ajjeese manuma isaa keessatti achi booda wareegame. Gaafa rasaasnatti irraa dhaabbatu waraannachi keessaa dhumeera jechuutti isaanis shakkanii isayyuu ammas dabalatanii humna dabalataa ajajatanii achumaan mana keessa dhaqanii yeroo ilaalan dagaadhuma qofatu jaala kana qofatu du'ee ciisa jechuudha. Waraanni amma duraanii nutti dhukaasaa ture kun eenyu jedhaniituma raajeffatan isaanuu deebi'anii. Ammoo deebi'anii gara ajajaa humna waraanaa sanatti himuudhaaf hin qaanfatan nama tokkittiitti isaan akka kanatti miila tokkoon dhaabaa ture nama hedduu kana jechuudha. Achirraa yeroo jedhu hin dhiisanii achiin fuudhanii gara magaalaa Gaatiraa Saxxammaa amma jedhamtu kanatti geessanii isaanii saroonni opiidiyoo kana har'a garaa gurguddifatee magaalaa keessa yaatu kun reenfa jaala kanaa deebifnee maatii isaatti hin kenninu asumatti namni kun adabbii reenfi isaallee adabamuu qaba kan jettuun gaafa sana dhaadataa turte ilmaan nafxanyootaatiif opiidiyoo walii galte. Kana keessa darbe jechuudha namoonni bara 1991 dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa abbaa gadaa wajjiniin gootonni jimmaa wanni jarriin kaffalin hin jiru. Namoota meeqatu bara sana keessatti ilmaan irraa dhumee jechuudha. Kan immoo ilmaan abbaan irraa dhumee naan har'a yatiima taatee jirtu. Namoota meeqaatam lakkoofnee toora miidiyaatti finnee ol baafnee akkaataa isaan itti du'an kan nuti lafa kaa'uu dandeenya. Namni tokko amma godina Jimmaa Aanaa Sigimoo keessatti dhaladhe rasaasni jaarraa abbaa gadaa qabatee ittiin dhukaasaa ture amma guyyaa har'aa bakka inni jiru hin beeka. Taankiin hin jarri wayyaanee diinota wayyaanee irraa fixan amma guyyaa har'aa biyyeen mudhii geessee itti dhaabbattee jirti bakka sana. Bakka isaan beeka. Kan irra gaa wajjiniin geessee gaaf tokko nama argisiisuu danda'udha jechuudha. Ganda Jimaatee jedhamtu keessa jirti. Taankiin sun amma guyyaa har'aa bakka san dhaabbata. Daandoftee nyaatamtee biyyeedhaan diinota irraa fixan. Oraaliidhaan bara 1991 tutaaleen diinotaa gaafa dhuftee wayyaaneen dhuftee gaafa biyya seente oraaliidhaan akkuma isiin dhuftetti fixaa turan malee nama tokko tokkoon miti kan ajjeesaa turan. Dhugaa dubbachuudhaaf amma guyyaa har'aa wanni lixa Oromiyaa magaalaan Jimmaa keessaafuu warri guumaa wanni guddachuu dadhabdee amma guyyaa har'aa akkasitti ta'aa jirtu waan gaafa sana isaan hojjetan akka isaan diina tokkoof gadi hin jenne akka isaan maalummaa isaanii beeku. Waaqoo guutuu wanni jedhe sitti immoo Jimmaan keessatti yoo waraana kan keetiin ajajam waraana kan kee ajajju Jimmaan keessatti yoo bobbaafatte gaariidha jedhe. Hiccitiidha wanni kun. Ammoo waan ragaa qabatamaa jaallan akka Gadaasaa Dilboo jaallan akka Daawit Ibsaa har'aa kun ni beekan.
Waaqoo guutuu gara Jimmaatti bobba'ii jechaanii ture jaarraa abbaa gadaatiin maaliif ni beeku? Jaarraa abbaa gadaa boodigaardii malee deemaa ture Jimmaan keessatti jechuudha. Amanamummaarraa uummata kana waan abdatu, uummata kana waan beekuuf ijoolleen Jimmaa lafaa kanaan rasaasa tokko akka gadi hin qabne waan beekuuf achirraa bifa kanaatti ture bara 1991 keessa hanga bara 1995 waan akkasii ture lolli adeemsifame baay'ee guddaadha. Achi booda abaawoon iyyuu bakka lama sadiitti wal qoodanii dira irratti wal dha'uu jalqabanii kanumaan laamshe. Silaa akka sana bara sana hundumtinuu Harargeen, Jimma, Wallaggaan, Arsiin, Shawaan akkuma Jimma qabde sanatti qabanii tutaaleen diinotaa kun mataa keenyarra baatee guyyaa kanarra hin geessu. Gara fuulduraatti inshaallah waan kanaaf bifa gurguddaadhaan lafa walii kaa'uu dandeenya jedheeti yaada. Kan hin qabaa onnee kiyya keessaan. Wallahi Zulaal baay'ee tokko galatoomi beektee namoota amma seenaa akkasii keessa iccitii garaatti qabatee taa'u kun dhufee torbeetti al tokko. Namni aslan seenaa nama beekaa dhoskaa seenaa nama beekaa wasa keessa malee seenaa nama wallaaleeti miti garuu nu bal'inuma sammuu keenyaaf osoo gadi baanee waan qabnu seenaa keenyaa kan amma ati qoy gaafii tokko si gaafachuu barbaada goototni keenyaa kuni sababa amantaatiin immoo sababa maaliitirraan kan ka'eeti seenaan jala akka amma namoota seenaan jala gootota keenyaa warra duraanii gadi bahee maxxanfamne gadi bahee mul'anne maaliif jettee yaadda? Gaafii baay'ee bareedaa tokkoo fi waan baay'ee tasa kaafamuu qabu na gaafate. Rakkoo kana kan qabu nu qofaa miti. Rakkoo kana kan qabu uummata Jimmaa qofaa miti. Iluu Abbaa Booraa qaba rakkoo kana. Wallaggaan illee qaba. Maal godhan seete? Sagaleen uummata Oromoo jalqaba gaafa raadiyoon Somaaliyaa Moqadishoo keessatti banamtee raadiyoon Hararitti dhufte sun gaazexeessaa Jaafar Aliifaan keessa ture. Maal gooti seete wayyaaneen Awaashii gaditti malee Awaashii olitti akka hin dhaga'amne ugguraa turan. Rakkoon gama lixaa jiru rakkoo miidiyaati yeroo baay'ee. Rakkoo ogbarruu, rakkoo asoosamaa, rakkoo afoola afaan Oromoo keessatti dhiyaatutu gama lixa Oromiyaa kana jira. Amma guyyaa har'aa wanni sun buqqa'uu hin dandeenye. Mee ammuma kana yoo fudhatte OMN illee yeroo amma dhufe kan ammuma galee kanatti haalli inni ittiin gama ba'aa keessa dalaguu fi haalli inni itti gama lixaa keessa dalagu garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif? Fakkeenyaaf amma yeroo darbe Abdiisaa Balaachoo fi akkasuma Abrahaam Birruufaan dhaqaniiru akkasuma Abdusalaam Hassan illee dhaqaniiru gaazexeessota OMN keessaa maal godhan seet inugguran akkaataa isaan dhaqanii piroovaayiteeshinii kanneen bunnaan limmuu keessa dhaabamee jiru sun akkaataa inni dhaqanii waan sana waraabanii ittiin dhaqneef ugguraa turan maal godhan seet ijoollee nama lama daandiirra deemtu qabanii jarri Abdusalaam Hassan faan nu geessaati waan kana dhaqnee waraabbannee deemnaa jennaan rasaasaan nu dhaawanii warri suni hin dhaqnu jetteen ijoolleen. Dhahaanis dhahanii lafa nu haa buusan malee jedhan gaazexeessoon OMN nuti dhaquun dhiifnu miidhaa saba keenya iddoo kana jiru waraabnee jechuun dhiifnu jedhanii dhaqanii yoo nu dhaanis nu haadhaan jedhanii waraabanii deebi'an. Sodaachisa guddaatu jira. Uummanni illee waan kana. Amma maal seeta yeroo baay'ee rakkoo amantiitii miti. Rakkoon jiru uummanni bara 1991 dhume amma siin jedhu kun amantiidhaaf miti kan dhume. Oromummaa isaaniitu addatti lafaa isaan kaasa. OLF dhufee erga lolee waggaa 3 lolee booda waraanni Alfelloo jedhamu kanneen amantiidhaaf qobaatti lolu dhufe. Ragaa kana adda addatti wal ilaallatachuun barbaachisaadha. Maaliif amantiidhaaf warri jedhanii ilaalan ni jiru yeroo baay'ee lola Jimmaan keessatti ta'aa ture san. Amantiidhaaf miti. Kanneen amantiidhaaf dhufee fi kan sabummaadhaaf dhufe kanneen walirraa fagaatu adeemsa waggaa 3 walirraa fagaata. Erga jaarraa abbaa gadaa gara Somaaliyaatti godaaneeti kan dhufe lolli amantii sun. Isa booda jechuudha. Lola lamarra turte Jimmaa yeroo sanitti lola isa booda lolli amantii kun dhufuun. Ammoo lola amantii sanaanis uummata Oromoo waliin tuqne. Uummanni Oromoo amantii biraa qabu Jimmaan keessa hedduutu jira. Uummanni Oromoo namni tokko tuqamee jiru. Lola amantii kan dhufe sanatti iyyuu fayyadamee Jimmaan tarsiimoo haarawaa kan abbaan fedhe ittiin dandeenye baafatee yeroo sanatti iyyuu Tigiree fi Amaara qofa lafarraa duguugee galchee jechuudha. Kanuma amantii sanatti iyyuu fayyadamee. Oromoon tokko namni tuqame mee abbaan fedhe seenaa kana qoratee ol baasuu danda'a. Oromoon tokko namni tuqamee jiru. Kanaafuu ammas taanaan maal jedhu rakkoon gama lixaa jiru rakkoo miidiyaati. Saatalaayitii isaatu saatalaayitii uummata kanaatiin walirratti hin hidhamin jira amma guyyaarraa. Kanaafuu nuti amma qabsoon keenya inni guddaan kan darbe dhiifne kaayyoo kana barreessinee lafa kaa'u kalammataa miidiyaan akka gama lixaa kanatti babal'atu godinootaan amma sitti lakkaa'e kanneen Iluu fi Wallaggaa fi akkasuma Jimmaa keessatti miidiyaaleen akka babal'atu taasisuun waan kan dhibdee kaleessa turte kana sirriitti akka ifa baasu abdii guddaa qaba jechuudha. Baay'ee Zulaal keenya baay'ee tokko galatoomi inshaallah anifati waan baay'ee illee keessaan mari'annee gara biyyaas waan ta'e seenaa qoqqorootaaf illee akkatti waan gadi baafnu jijjiirata asittitti yoo Rabbi jedhee
baay'ee tokko si galateeffadha inshallah keessaan wala dubbifnu baay'ee tokko si dinqisiifadha yaada kana garuu ani waan tokko isiniif ibsu wanti barbaadu ijoolleen keenya dandeettii gadi baatanii dubbachuu osoo qabdan beekumsa osoo qabdan waan beektan sana ukkaamsitanii amma nu warra waa tokko hin beekne to'atu gadi bahee birbir jedha isin amma warri waan adda addaa beektan kun maaliif waan kana dhoskitanii keessu kan jedhutu gaafii fudhattee ta'e jira inshallah amma ani sargamni keessa waan hin jiruuf yeroo biraa bal'inaan irratti dhufnee Maariyaam naa yeroo jenna. Tole kanuma irratti jecha tokkitti dabaladheetiin ani sirraa godaan maal seete dhugaadha. Ijoolleen keenya ijoollee akka firii rasaasaa qofan lafa guutte. Ijoollee afaan isiitii osoo wanni tokko dhumin idil addunyaa raafamtutu lafa jirti nan beeka ijoollee hedduu keessaanis waan tokko jira. Kanarratti immoo deebisee numa komadha nama biraa miti. Aadaa wal guddisuutu nu keessan turre. Aadaa ol fuudhanii nama kana fuulduratti baasuutu nu keessan turre. Aadaa beekumsa ofii kana fudhatanii dudduub fuulduratti gochuutu nu keessan turre. Amma immoo deebisanii mee dubbii biraa dhiifne ammumayyuu waanuma kana dandeettii akkanaa qabna jenne fuulduratti wala baafna. Waggaa tokko keessatti waan guddaa tokko dalagu hangama kiyyaan waadaa tokkonis ni seena. Seenaa Jimmaa keessa taatu, seenaa guutummaa Oromiyaa taatu, ijoollee keenya walitti hidhuu keessatti afoola afaan Oromoo qofatti ogummaa ittiin qabu qofatti fayyadame waan guddaa tokkonis ni dagala. Yaada kee kanarraa immoo Zulaal amma waa'ee wal guddisuun hin jiru kan jedhu keessatti yaada tokko na yaadachiiftee beekte. Duraan yeroo barattoota turre keessa beektee gumii afaan Oromoo wama adda addaa keessa seennee hojjanna turre beektee. Maatiin maal godhu yeroo sana keessa amma nu biratti amma nama wallaalaa baay'eetu yookaan beekaa dhabne osoo hin ta'in maatii keenyatu yeroo tokko rakkoo qabas miti waa'ee amantaatiin wal qabsiisanii deemu. Amma fakkeenyaaf ati waa'ee Oromoo barumsaan ala baatee hojjechuudhaaf yeroo si barbaachisa. Ammas immoo waan baay'eetu si barbaachisa. Maatiin sanarratti nu ceepha'u beektee. Anamma akka kotti waan baay'ee irra tattaaffataa ture beektee. Waan baay'ee keessa seenaa ture. Yeroo akkanamaa rakkoo maaliitu jira? Hin ta'u. Sa'aatii kana eessaa baata? Sa'aatii kana eessa deemta? Ani gara artii kanatti illee waa'ee diraamaa qopheessuu, gumii afaan Oromoo adda addaa keessa waa baay'ee keessa seenaa ture jechuudha. Garuu yeroo achi deebinu maatiinoo maaliin wal qabsiisu amantaadhaan. Sa'aatii kana akkas ta'e ijoollee dhiiraa wajjin wal makattanii maal yeroo wanta kana uumamu hambee keessa. Kana keessa wanti tokko beektee manumaa kaati. Dandeettii amma kana amma maatii koo keessa dandeettii gadi baate akka kana fuuldura namaa dhaabbattee shamarran keessa dubbatu ana qofa. Isaayyuu ani yeroo sanaayyuu gariin al sodaadha gariin immoo ija jabaadha. Kana keessa akkas bahe malee rakkinni isaayyii jalaa ol kaa beektee malee dandeettiin illee wallaahi ijoolleen waan baay'ee beektutu ijoollee baay'eetu jirtu keessa. Kanaafuu wal guddisuu osoo hin taane wallaahi wal guddisuutti iyyuu amma gaa warri qubee jenereeshin waan darbe bishaan darbeen waraabannu beektee. Ammuma warri ammaan kana kaanee waan tokko bar torbe tokko si ga'a gadi baaftee mul'isuudhaaf torbe tokko dhiisaati tokko si ga'a jechuudha. Akkasiin jedhaa galatoomi waan ofii inshallah sagantaa biraatiin wal agarra. Tole jajjabaadhu si faana jira. Inshallah jajjabaadhu. Tamam. Rahmaa Jimmaa suuta jettee anis nannu faa'il እና ፏት ተማሚው ጅራኔ ሲርበ ቀመር የሱፍ ፍንፍኔ ጅርታ አቦ ደምቴ ሴ አኔ ቀልቢን ኮ በከብራ ጅራ ሰርገ ደቂቃ ሸን አከስለም ሸንዩም ባየታ ቤት ደሙ ፈኒ والله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فادكم كم دليل جتا جرا منير اللي انا دي بسين انجدا بيكتي دقيقه لما صدي اكتب بقى اسني غغبابسي ايش ريت كون امبا نما كيسن تري هنا نما وجنا جرا نما برا نما كينيا سنتاني اي ارجع جرا مالتي اتي ساتي ديرا سرتوتي رو برباد نتفقتا يا دزولا لما كاسرتي سريد اني
Andagaadoo neen nama jedhu ani nama ganda tokkooti ganda keenya. Ayyee. Firoomas hin qabnaa isaan. Inchi. Waan tokkotu jira wanni mamuu qabu akkuma inni jedhe dagaandoon kun dhugaan isaa dhokfamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf tasumas yoo akka wanni gochanni godhee fi ilaalchanni Oromoo qabu irratti nu qofa osoo hin taane nama akkanaatii fi sila utuu saba biraati ta'e siidaatu dhaabbataaf ture. Siidaan isaa tokko utuu hin taane siidaa 10 ol isaa mala ture. Akka hojii isaatiin jechuudha. Maaliif Bari siidaa immoo siidaa irratti namni keenya amantaadhaan siidaa iyyuu dhiisiti qabrii yeroo qotan akkamitti akka jarri shartii isaa eeggatan beekta. Ammatu waa'ee siidaa kaafne numti kun warree kaane siidaa jira ijaarsiif na jennee uummanni wal fixa beekte uummata keenya beektaati. Wanni kun amantiidhaan waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Maaliif namni keenya wal danda'uun dirqama. Nam tokko fakkeenyaaf ati bililleen miidiyaa irratti baatee dhugaa Oromoo tokko dubbatta yoo ta'e hojii ati hojjattuu fi yaada ati yaaddu wajjin yoo siidaa sii dhaban homaa waan tokko rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf hojii kan keetiin hojii sanaan waan kuni waan aadaadhaan isa ta'u amantiidhaan isa ta'u waan wal miidhuun qabu waan wal tuquun qabu maaliif namni sun gar tokkoon amantii yoo jettis amantii fakkeessite yoo dhaabbis gara amantiitiinis namni kun nama dhiibbaa amantiirra kaa'u miti. Fakkeenyaaf lola inni gidee sana lolaa ture keessatti waan tokko wantan siimuu barbaadu jira. Amma fakkeenyaaf tarsiimoonni itti fayyadamaa ture yoo amma kaanee ilaallee irra ta'e wallaahi amma warri jeneraala jedhamanii bakka guddaa qabanu ilaalchi guddaa kennameefiiru. Akkumayyuu dhalataa godina tokko keessaa fakkeenyaaf nuti guumaan nuti uummata kafaati kan nu daangessinu uummata lixa daangessina. Fakkeenyaaf namni kun guumaan eessa daangessiti mee? Ilaal guumaan nuti aanaan keenya aanaa sattammaati. Aanaan sigimoo kafaa daangessa. Nutii fi bakka dooneen bakka dagaan dooneetti dhalate aanaa tokkorraa aanaa tokkitti aanaa sigimootu sana booda kafaadha jechuudha. Oromiyaa kililii Oromiyaa irra nuti nu daangaa Oromiyaa irra jirra jechuudha. Namni kun tarsiimoonni itti fayyadamaa ture akka warra shawaa fakkeenyaaf waggaa 100-200 olii warra nafxanyaa kana jala turanii tarsiimoo jarri itti fayyadamaa turan caala fayyadamaa ture akkuma sanattuu jechuudha fakkeenyaaf. Namichi kun gaafa warri kun asii ol dhufanu maal jedhee karaan nuti qabnu karaa tokkittiidha. Kan godinuma jimmaattuu gadi nu baasu jechuudha. Bakka kana yaa Oromoo wanti isin na gargaarta yoo jiraate an ofii kan kootiif an ilma Oromoo tokko gadi baasee rasaasaaf kennuun ofii kootiif an gadi baasee of kenna. Wanni isin na gargaarta yoo jiraate karaa jarri dhufan irratti muka naa jigsaa jedhe gargaarsa biraa yoo naa akka jarri senne ayyee. Uummanni jechuudha gargaarsa isaa wanni inni godheef muka karaatti jigseeti. Gidee isaan fakkeenyaaf birgeediin tokko yoo ol seene fakkeenyaaf makiinaadhaan inni isaan ol seenan keessotti inni isaan seenan karaa cufanii jechuudha. Inni warra keessa ol seenan sana achumatti fixaa humna dabalataa argachuu hin danda'amu jechuudha. Kuni tarsiimoo jabaatti fayyadamaa ture. Yooma fakkeenyaaf ilaalle jechuudha. Amma itti fayyadamuu danda'u jechuudha beeku. Akkuma inni wanni kun waan bal'inaan irratti dubbatamuu danda'u. Beektee laatim amma qubee jenereeshiniin kun tu seenaa kana beektee tooftaa kanaan fayyadamtee diina jilbaan deemsisuu dandeessi. Ammas taanaan inshaallah hin dhiine barii keessa jira waan ta'eef. Ammas waan si ajaa'ibu keessatti fakkeenyaaf tarsiimoo arranni waggaa 32 duratti fayyadamaa ture. Qubee jenereeshiniin 2014 hanga 2018 itti fayyadamaa turan jechuudha. Karaa cufuudhaan. Tarsiimoon adda waggaa 30 dura baaseen qeerroon alanatti fayyadamte irratti. Alanatti fayyadamte. Tooftaan achumaa taate. Kanaafuu tunnishuu Eertiraa jedhanitti moggaafatanii beekte. Kanarratti ani yaadan jedhee bu'uu barbaadu. Nuti akkuma amma Zulaal jedhee baay'ee cunqurfamaadha nuti. Maaliif cunqurfamni jennaani? Namni keenya hubannoon isaa yaada inni qabu namni kun fuulduratti maal ta'uu danda'a, maal fiduu danda'a, Oromoodhaaf maal buusuu danda'a jedhamee namni fakkeenyaaf ilaalcha fuulduratti qabu nama keenya keessaa as baafamuu irratti baay'ee tokko nuti dudduubatti hafnee jirra. Dudduubee irratti hafnee jirra. Wanni kun immoo as baafamuudhaaf irratti hojjetamuudhaaf sagantaatti baafnee akkuma amma isin irratti dubbataa jirtan kana. An amma dhageessaa yoo amma nitiin biraa ciqinciqiin biraa rabbiin hin fidin
rakkoon biraa rabbinis ammaan booda nutti fidin jennee du'aa godhanna. Ammaan boodaan torbee keessa al tokko mata duree seenaa Jimmaa kan jedhu fudhadhee dhufa jechuudha. Nama yoo xiqqaate namoota lamman sadan tokko waa'ee fakkeenyaaf yoo ijoollee guumaarraa nama tokko nama lama dhiyeessee fakkeenyaaf fudhannu Zulaaliif si yoo dhiyeessee yoo immoo ganda limmuu keessaa immoo aanaa limmuu keessaa akka kana nama lamman tokko akkas jedha. Inshaallah waan dhokatee okkaamame jijjiirutu baay'ee jira. Aggaaroo abbaa booqaa keessallee seenaa maal akka ta'e amma ormatu gadi ba'ee seenaa keenya nu sirbaa bara amma fakkeenyaaf osoo waa'ee aanaa gommaa kana keessaa yoo fudhanne jechuudha. Waan kanallee keessa deemne seenaa Jimmaa kan jedhu mata duree fudhadhee dhufa torbee keessa al tokko waa'ee keenya dhufne waan qabnu firfirsinee irratti barannee barumsa fudhannee nama barsiifnaa jechuudha. Yaada guddaa akka kanarratti amma namni si hordofu nama 280 kanarratti Oromoo Jimmaa qofa miti kan si dhaggeeffataa jiru Oromoonni kutaa biraallee keessa jiru ummata Oromoo wanta isin kadhachuu barbaadu nuti ummanni Jimmaa cunqurfamaadha. Maaliif cunqurfamaadha yoo jettani nuti akkuma ilaalcha Oromoo keessattuu aadaa keenyatu nu jalaa badee jira. Aadaan keenya baduun aadaan keessan baduudha. Waan baay'eedhaan cunqurfamneerra waan nuti gadi baafnee ammallee hin himanne waan nuti ammallee gadi baafnee waan kana himachuudhaaf taa'u ummanni kun jettanii nurraa yaadne baay'eetu nu jalaa ukkaamamee jira. Kanarratti immoo akka nu gargaartanii waan kanarratti as baaneen dubbanna akka nu gabbistan waan kana akka gandummaatti nu jalaan fudhanne waan kun kan keessanii nuti yoo guddanne nuti yoo beekamne nuti seenaan kan keenya yoo achi bahee dubbatame Oromoon waa'ee keeti waa'ee amma fakkeenyaaf sagalee kee ukkaamame kana gadi baatee yoo sagalee taatee fi amma namni jechuudha amma fakkeenyaaf barri nama tokkoof namaaf kan hin galin dubbi tokkotu jira. Amma fakkeenya yoo fudhannee namni tokko gandatti dhalatte jechuun akka gadaamessa haadhaa jechuudha beektee. Ati immoo gadaamessa keessaa baate tokko yoo faarsite amma fakkeenya yoo haadha kee faarsite harmee kee faarsite kun gandummaa hin jedhamu. Ay namni hundinuu gadaamessa haadhaa waan itti dhalateef haadha ofii jaallata miti. Amma fakkeenyaaf ani ka'ee Jimmaan koo kana Jimmaa keessa aadaa kana jira jedhee yoo nama biraa barsiise aadaan keenya aadaa Oromoon keenya aadaa baay'ee qabaadha kan jedhu sila aadaa waan hin gadi ba'ee barsiisu kana ummanni deeggaruu qaba. Nu ceephoo hin qabu. Yoo manu gadi baanee amma fakkeenyaaf yoo amma abbichuu koo jedhee gandummaa eegaltee faan jedhee namni keessaan dhufee dubbisu. Bilillee waan Jimmaa taateef akkasitti jedhubata. Kana rakkoon keenya kana yoon gadi ba'ee aadaa koo isin barsiise aadaan koo isin gammachiisu qaba. Namni an jabaa tokko qabaadhe jabaa koo sana fidee isin barsiise jabaan koo sunis keessani ittiin boonuu qabdanii malee gandummaa keessa galuu hin qabdani. Sammuu keenya bal'ifannee ilaaluu qabna isin jechuu barbaada. Amma fakkeenyaaf yaada amma Zulaal gabbisu amma rakkina nu keessa jiru waan tokko itti himee isin bu'uun barbaada. Amma 2000 akka Itoophiyaatti 2001 haa ta'u gidee Ahbaash jedhamu jalqaba biyya keenya seenu keessatti gidee sana naman qara'uun ture sigimoo bakka nama Zulaal ganda isaa keessa sanan ture qara'uudhaaf gidee sana keessatti namicha gidee ilaaltu kana qonnaan bulaadha namichi kuni nama umriin isaa waggaa 60 oliiti amma sheekonni tokko hin jiru gadi baanii maal jedhanii waan kana Ahbaashiin lola yoo inni fakkeenyaaf siyaasaan isaa dhufu lolas yoo inni gadi ba'ee nurratti labse gadi baanee lollaa jennaani nama 500 ol keessa taa'e kana harka baase beektaa namichi kun maaliif harka baastanii jedhani jennaan ani yaadan qabaa maaliif jennaan awwaalamaan hin miidhameera lola yoo isin amma deemtanii loltanis kanaanin ibiddan dhaqa malee baheen lolu maaliif baate loltuu jennaan ani gidee jalqabaasiif jedhe gaafa asitti Oromoonii fi nafxanyaa waliin gollolaa turan nuti gargaarsa bakka tokkoyyuu kan hin argatin as keessatti jaarkaanii irratti finyoon aadi kan ittiin amma caamaan hodhamu kun waan sana jaarkaanii guddaatti hidhameeti qaama isaatti hidhamee namichi kun kana biraan meeshaa warri wayyaaneen jechuudha itti dhanii meeshaa irratti baatanii meeshaa baachisa kanaan argisiisaa turan lafarratti kana arra namni sigimoo keessaa hin beeku namicha kana dhaggeeffadhuuti. An kanan gadi ba'ee lulleef waan kana an akka kan kootti galataaf utuu hin taane isin as keessaa naa beektuu jedhe bar. As keessaa isin naa beektuu an akkan kana ta'e. Kanaafan gadi ba'ee isinii wajjiniin hin loluu. An kana gadi ba'ee lolu maaliifan hin lollennaan ana yoon hin har'a gadi ba'ee du'e an gadi ba'ee du'e garuu bor ijoolleen kan kootu abbaan koo maalirratti du'e naan jedhee waan nan yaadanneef
An kana gadi bahee isinii wajjiniin lolu kanuma qofa rakkinni kan koodha. Igale dhugaa amma fakkeenyaaf gidee waan kana fudhannee ilaallu namni kan keenya hangam hamma miidhamaa ture hangam immoo hamma dhokfame jechuudha. Hangam hamma Oromoofis amantaa yoo fakkeenyaaf amantaa yoo fudhanne Jimmaan amantaa tokko yoo qabaate amantaa Oromoon kutaa biraa yoo qabaate gargaarsa ta'a. Fakkeenyaaf Oromoon Jimmaan Oromummaa isaatiif yoo gadi ba'ee jabeenya qabaate isuma nu beeknu jechuudha fakkeenyaaf. Waan kana irratti gadi ba'amee yoo dubbatame nu gargaaruu qabdu gandummaatti nu fudhatina. Keessattuu nuti ijoolleen Jimmaa yoo gadi baanee waan tokko dubbanne nu gargaara Oromoon maaliif dhokannee jirra dhokfamnee ukkaamamnee jirra nuti. Akkuma amma mucaan jedhu miidiyaa hin qabnu namoota gadi ba'ee nuti namni keenya maal godha fakkeenyaaf gidee lammaanfaan kan akka dhokataniiti kan isaanii jijjiirama kana fidan Jawaarii wajjin wal ta'anii jechuudha. Gizee sana keessatti uummanni itti hirmaataa ture baay'inaan arra fakkeenyaaf warra abbaa qabsoo sana tu gaafatteetti ijoollee Jimmaatti. Maaliif nuti keessaan Oromoof hojjannaan kan seenaa ataa'uu jedhu beeki. Maaliif nuti faayidaa nuti uummata kanaaf buufnu uummanni kun ittiin fayyadamnaan kan maqaa keenyaan barbaannudha beeki. Egalee amma yaada uummanni kan keenya qabu. Wanni kun maali? Ol bahee dubbatamuudha qabaadha nuti immoo amma gaafiin. Ol bahee Oromoon akkuma Oromoota bakka biraa fakkeenyaaf nuti har'a ilmaan qubeen jenereeshiniin gidee lafaa kaanu fakkeenya mooraaliin keenya baay'ee nu tuqamaa ture feesbuukuu waan irratti waan baay'ee argaa oolla nutti dhaga'ama. Kanaaf Oromoon kutaa biraa nu gargaara waa'ee kan keenya gidee kaafnee dubbannu keessattuu gandummaatti nu fudhatinaa nu uummata Jimmaa kutaa 11 keessaa kutaan kurnan nu fudhatinaa waan ukkaamamneef jechuudha. Kanuma jechuun barbaada. Akkuma amma jettu torbanitti sagantaa si qofaatu hin taane nutis gabbaanee dubbanneeti. Inshallah wallahi sagantaa adda addaa qopheessina yoo rabbii jedhe inshallah baadee isiniin jedhe hamlee keessan tuquu hin danda'u. Hamleen keessan jalqabuma yeroo waa'ee keessan dubbachuuf hojjechuu eegaltanu konfidensii qabaachuu qabdu. Namni yoo sagal kufe kurnaffaa irratti ka'ee deemuu danda'a jechuudha. Yoo umrii isaa okkolaa jiraate guyyaa tokko dhaabbatee kiraanchi malee deemuu danda'a. Yeroo waan tokko eegaltanu konfidensii qabaachuu qabdani. Kanaafuu seenaa kee gadi bahi dubbadhu. Of ta'e jiraadhu. Maxxantummaan immoo nu hin barbaachisu sa'aatii kana keessa. Eenyutti illee namni maxxanee jiraachuu barbaada. Of taatee yoo jiraatte waa'ee keessa gadi baatee nama barsiisuu dandeessa. Of taates immoo tarkaanfachuu dandeessa. Yoo maxxantummaa qabaatte maxxantee deemta taate yoomillee of taatee jiraattu jechuudha. Kanaafuu of taanee haa jiraannu of haa dhaabnu jechuu isiniin jechuu barbaada. Sanaan achi inshaallah. Bakka jirtan torbeetti al tokko ofiif yeroo tokko sa'aatii tokko illee haa ta'u kenna gadi baa waan beektan amma seenaa keenya kan jedhu fudhadheen baa dhuftanii waan beektan irraa dubbachuu dandeessu haala kanaan wal jabeessinu ummata seenaa keenya hin beekneef illee seenaa keenya barsiisuu qabna nama seenaa keenya balleessuu barbaaduuf illee gootota akkuma namni qabu gootota yoo barbaadame Muniir 8 lakkaa'ee jiran illee fiduu danda'a jechuudha sechitti akkasitti ifa baafnas jechuu barbaada galatoomiif fakkeenyaaf. Daqiiqaa lamman tokko Muniiriin deebiseetan ba'uu edda. Eshi galatoomin cabaa kana naa kennu keessatti.